Umar, keessatti. Khalifa. wanni dabalanii jirtu ammoo jechoonni akkana kana lafee wal miidha waan ta'eef Naasir fixee ashitti yaa dhugaadha jechoota akkasii eega yoo namni illee keessaan jedhe dhuftee miidiyaa irra jedhu ni qabdu lammanni ammoo amma ijoolleen tun Saadaa waan dabalata. dabalanni kan waan jaala malee waan jiranii ashittiin ifuma gaafachuuf maaliif yakkitee jirti badii qabdi jechoota akkasii asirra fiddee itti fayyadamuun isii seeraan ala waan ta'eef kanumaaf ifuma gaafattu afoo ilaallaa jechuudha. Yaada dabalata. Khalifa, tartiibaan deemna qo'a. Dubbiin Nasrii sadira dhaabadhaati ni jaada. Dubbiin Nasrii kan nu gabbisa. Dubbii bareedduu jedhe Nasrii. Ani waan Nasriin jee kanarratti beekumsaa waan Nasriin jee kanarratti waa'ee da'uun hin qabu wallaahi rabbi umrii si yaadeeressu nu keessatti rabbi nu si yaadisu nama kana qabaachuun gaariidha. Waan takka waan hangamaa Hamzaatiin jechuu barbaadillee waan hangamaa Ashiitiin jechuu barbaadillee waan gama waan ofiitiin jechuu barbaada takka isiirraa nafne rabbi umrii si yaadeeressu jechuu ni barbaada. Jechuudha amma achillee fuuldurallee wal kabajanii akka waliin jiraatanii wanni nu gorsinu hin jiru gorsa maraayyuu Naasir waan fide Naasir geessee jira jechuu isinii galeessillee haadha faatee ashittiillee waan maraa waan jireenya waan tiktookii irra isinii himee jira namni nama jaalatu waa nama hima laalee nama waa himaa jechuun namni beekumsa qabu. Biraa ammoo taa'ee isin kalaalu jiran illee isinuma laala jechuun tiktookii kanarra deemee ijoollee nama hedduu numa laalla jechuudha. Kanaaf isinillee warri isaan fakkaatanillee kabiraallee dhiirrillee dhalaallee tasgabbaa jenna warri tiktookii irra jirtan kuni uf duuba deemaa jirra akka duraanii san dura deemaa jiru nuti gara boodaa deemaa jirra amma waggaa tokko lama tiktookii kanarratti gara boodaa waan deemaa jirru uf dura haa deemnu mee gara Oromooti jenna duuba deemuu dhiifne uf dura haa deemnu isin jala akkanumatti gabaabsinee kana fidii san fidii raati faatee achitti dhaabadhu. Ummata asirra si jiru kun si jaalata achitti asirra jiru si jaalata warri fooloo isin godhu qayyala isin jaalatu hedduu jira jechuudha akkanuma gabaabsitanii asumatti dhiifama jettanii boru yoo wal cuftan sanillee hin barbaannu jechuudha garama waliif fayyitanii amma achi wal kabajanii jechuudha akkuma duraan waliin jiraattan yoo waliin jiraattan bareeda jedha geessee jira nama biraatii dabarse. Raajee qabsaayaan kennallee kun Finfinnee irraa saambusaa dhiisee dubbii keessan kana as ta'aa jira. Raajee mitiroo nagar kaalle ijoollee obboleewwan keessan. Ani maalan jedha seetanii kanaan duras jedheera hundumti keenya amma waan isaan gidduu jiru ani hin beeku. Like waan Nasriin dubbate hunda nan deeggara. Nasrii koo ergaa baay'ee hundumti keenya itti fayyadamuu dandeenyudha. Garuu waan tokko beekuu qabna hundumti keenya. Like wanta personal ta'e tokko finnee asirratti dubbii uummataa gochuu hin qabnu. Ani akka gootis kanaan duras dubbadheera. Personal amma fakkeenyaaf personally ani aslii faana yoo wallole asliin ana yoo arrabsi kun dubbii sabaa miti bakka. Namni 7,000 namni 8,000 cinqamuu hin qabu kanaan. Na waan kana personal wanta personal ta'e waan hundumtuu social media irratti bahuu hin qabu bara. Na kana sirreessaa na namuu immoo walitti bu'a. Luktillee yeroo karaa deemu walitti bu'a. Bakka araarama namni isin araaramuuf salphaadha isiniif araaramuuf na araaramuutu gaariidha. Raajee gaafii adeemsa. Ati makiyyoon waliin buutanii Oromoof ajandaa uumtu garuu gaafii hawaasa baay'eeti waan ta'eef. Ayi anaaf maakiin barreentini maakiin. Lollo anaaf isheen. Okay, makiyyee ati waan jettu qabda waan Nasriin jedhe kanarratti yaada isaa gabbistu waan gabbitu qabda. Hayyee duraan dursu galatoomii Nasriin dhugaa dubbachuudhaaf waan hunda fidee jira. Amma nuti kan barbaannu saatanatti isaan lameen akka walitti araaramanidha. Wanna hunda Nasriin fidee jira waan nuti hiiduu qabu galatoom. Okay, bareeda. Galatooma. Anillee yaada xumurarra kan Nasrii kan akka gabbisu ashitti waan ofii dhugaa hin beeytanii baay'ee tokko akka isin jaaladhu akka isin kabaju hin beeytanii
isin hamdalleen ashittilleen waan ufilleen isin hunduu anaaf ija tokko ija mirgaatiif ija bitaati. Aarii kee asuma dhaabatta. Naa baasaa naa dhiisi. Obboleewwan kennan hunda obsumaan akka fudhattu abdii qabaa. Garuu dubbii Nasriin jedhe san irratti haadha Faaxiyaatillee dhugaadha yeroo baay'ee. Tokkoffaa namuma kana yoo tuffattee dhiiftee ufiin dhiisa namni hin dhiisa. Lammaffaa yoo deebiteef nama isaa promoot godhaa jirta kafaltii malee guddisaa jirta beektaa. Nama yeroo tokko tokko gisee namni hin arrabsu duraan namaa deebisa ajandaa barbaadayyuu. Itti hinaafee dhiise nama hin arrabsu itti beekan isa miidhuu dhiise maaliif promoot gochuu hin barbaadu. Amma namni koomentii kana jalatti namni tokko yoo hin arrabse nama isaa yoo maqaa waame namni 7,000 kun kan isa hin beekne barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf haati Faaxee nama 2,000 3,000 qabattee nama fooloon isaa 50 500 kuma takka 500 nama 3,000 irratti waamtee arrabsa jechuudha. Promoot godhaa jirta jechuudha namni hundi ilaala sigalee. Fammasiisaa jirta kafaltii malee obboleettii kiyya. Wallaahi ani dhugaa tokko isinitti himu an duraan fagaan feesbuuk irratti nama arrabsu bar warra maallaqa faana ergee arrabsu jira beekamuudhumaaf. Beekamuudhumaaf maallaqa naa ergee ducha arteetti saliyyaanii oolaa jechuudha. $50 $100 naa ergee. Attis haa taatu ani kanaaf nama arrabsuu dhiise. Namni waan fammasuu barbaaduuf abbaan fedhii fi ana bira taranii daa'ima tiyya xiqqoo gisee suuraa isii gaggara galchanii arrabsan deebisee fi hin fammasiisuu jedhee dhiise isin galee. Namni waa barachuurra ofii baratamuuf qabsaa'aa jira amma namni zamana kanaa jiru. Jaarraa kana keessa barachuurra baratamuuf qabsaa'aa jira jara kee. Kanaaf ashittiiti waan ofii I love you beektan isin hundaa isin jaaladha isin kabaja wanni Nasriin isin jedhe sun homa sirriiti. Homa sirriiti nama tokko deebisuu fi dhabde miidhamaan isa du'eera namni sun bakka guyyaa 2-3 hin iyyatan booda hin dhiisa. Itoo sigalee yoo nama arrabsuun suusii qabaatan immootu ajandaa wayii fixaruu gisee waaqara dhufa xaaqoo rabbitaa ana amma dhiyoo kanarraa ana ajandaa suusii qabu waa'een amantiidhaa dhufe waan barbaadu dhufe wareetti diyaaspooraan ispoonsararraa ta'uu didee anaa rakkadhee ta'aa jiru alaabaa lafa darba waa'ee qaba dhufe dhiyoo kana dhiiraa guddaa dhiiraa fi dhalaa diyaaspooraa kana biyyee itti baase gadoo kiyyallee keessa fadhee booda bakka kokkolfummaa walitti araaramne giiftiin irraa cinne leenci irraa cinne qamarimaaf dubbatee illee suusii arraba kiyyaa bahe achi keessa iyyuu qamarillee dhufee wal agarra jechuudha nama waggaa meeqa jala. Yoonee advaanteeji taxaqamu yoo haraaraa wayii qabaatan advaanteejii fayyadamta. Anamma yoo kaliifaa ataqqa'uu barbaade carraa wayii eeggadhee guyyaan gaafa dhufe shakashakuu qaba malee caluma jedhee miti. Waan akkasii siistama akkasii fayyadama jechuudhumaa fi ashittiin yoo ati mootu amma fiqirii o'aa keessa jirta isaat laayina ishee yaallachuu osoo kara keessatti arragaaggaatee natti tola. Kana mootu ba'uusti masmar abbaa manaa kee hojiin haasofna. Yoo isinitti tole akkuma anaa fi Nasrii kana yoo gootan gilema tokko yoo fidanii jaartii ofii asirratti qirqirsanillee jaartii ofii taphachiisuun sunnaadha. Homaa rakkoo miti geemii ani waa haadha seenaa hojii dhimma taphata. Homaa rakkoo miti Nasrillee dhimma hojii taphata. Yeroo tokko uummata si jaalatu bira fiddee jaartii ta'e yoo qirqirsitellee no problem. Garuu halkanii guyyaa fiiduu eessii ka'een kun sadagaggoo qaba yoo haarawaa keessa hirtanii ammaaf wanni nuti barbaannu ashitti. Obboleettiin hundarra xiqqoote umrillee waa hundaanu si galee. Kanaaf haati Faaxee obboleettiteeti hangafa keetti yoo dhalootaan dura jiraatellee qaamanisu sirra furdoodha. Kanaafi amsoos dhiifama jedhin bakka gara haadha Faaxee yoo hamtutti na fudhatte dhiifama jedhi dhiifamni waa hunda caalaa haati Faaxee dhiifama sirraa fudhatti jenne abdanna hin abdadha immoo ennuma olee haati Faaxee akka harka nu darbine haati Faaxee ani akka haadhaatti akka obboleettitti akka ilmoottisa dhugaa rabbii qoon fudhatte malee akka jaartii lammaffaa godhachuuf ati ilaalaa waan ta'eef nan diddu jedhee abdadha ashitti simarraa haaba haati Faaxee lafatti nu darbitu haadha dhiifamaatti gara waan qabdu. Ashitti nu salphachiisini garamaan dhiifama obboleettiiti. Dhiifama jedhee dhiifamni waan jira. Na hubachuu diddan malee haga ammaa yoo guddatte afaan beeku 4 mooshanii yeroo 4 mooshan irra deddeebi'ee dhiifama jedhe namni hin ashoofatti Dhiifama diyetti santu dhiifama zimbiroo. Ashitti dhiifama nama gaafatan akkasiin nama gaafatan.
qulqullummaa nama Isu marka yoo dhugaa isu dhabuufate marka yoo dhugaa maarree qaba. taate jechuun hin jiru. Qoy. Asirratti waa jedhu asirratti waa jedhu Jedhiinu. lachuu wal lolanii miti wal arrabsan. Ani hin arrabsine. Eega lachuu wal arrabsan lachuu dhiifama wal gaafatanii jechuun waan ofii ashitti atillee isii dhiifama gaafattaa isillee dhiifama si gaafattii jechuudha. Dhiifama jechuudha. Ashitti fakkeenyaaf dhagaa dubbii yoo laallee ashittiin dhiifama gaafachuun bichaa osoo hin taane haati faate illee osii balleessitan dubbii keessa hin beeku dhiifama naa godha. Haati faate illee itti balleessite ashittiin dhiifama jettee isillee dhiifama jettiin jechuudha. Tokkochi dhiifama yoo jedheen bareedan ta'uu jechuudha. Keessa dubbii hin beeku eenyutu tuqeen hin beeku garuu dhiifama naa godha akka jedha akka mataa kiyyaatti. Yoo Dhugaan tun naaf hin baane boru haati tiyya zariin tiyya zarmaa zariin tiyya arrabamti. Rakkachuu irra intaltee beeluu mana utee bunnaa beetu. Baga dhuftanii. أحدكم الموت من beekan hanga birdattuu amma Fataa jedhu. Ofitti hin argine. Akka isii بسم الله بسم الله هذا Aboon فارس. Oromoon maal jetti waan lafa kalan fardarra kaayan jetti. Asliinis yoo jedheen reeddiin obboleessi kiyyas yoo jedheen abbaan fedhe ijoollee biyya kanaa keessaa yoo jedheeni ani wallaahi dhiifamani godhaaf garuu abbaa jedhe san yoo naa hin baasin baaba wallaahi hadhaa addunyaati boruu akiraalle ilmoo harkaa qabdanitti isin dhiifadhe warri asirra jirtan. Waan dubbii tana isin kenne abdii kumee reedii ziizoo أما كان xiqqaa guddaa keessan osoo hin jenne dubbii matana addaan naa baasa. Wallaahi dubbii tana qofa addaan naa baasa. هذا فاتي إيجا دبينو كنتي منقدون غا أتيس وان إسين منقدون جزي دبيتي كنتن بيتا واني هندي أكاتي فيتو سونتاني أكا منقدون اسمريهتي أكا أتيفيس إرهاقا أكا إسيفيس إرهاقا أكا إسي لمانو هميد أمنتي أكا حقني كيتيس هميد أمنتي حقني سيتيس هميد أمنتي سام منقدو فلكيسنا إيجا نو كنتي منقدو دبلني jaarsoota biyyaa dabalannee gaaddisa qabna. Uummanni Oromoo gaaddisa qaba. Islaamni gaaddisa qaba. Hawaasni bal'aan kun hundi gaaddisa qaba. Gaaddisa jalatti dubbii tana laalla. Dubbii asirratti laalnuun miti. Tana qofa nuu hayyami. Gara keessaatiin dubbii tana fixna inshaallah. Ani hagas siin ja'ati amma sabbarii reefuu sababaa keessanitti waan tokko siima. Sababaa keetii fi sababaa ashittitti ruumii takka jarri tokko ijoolleen dargaggeessaa banattee wallaahi haadhaa fi abbaa arrabsaa turan. Abbaa isii dhalee arrabsaa turan. Waan biraa bira dabranii waa hedduu keessa seenaa turan ijoolleen. Dubartiin achirra teessee arrabsiti. Dhiirtee achirratti arrabsiti. Mannis walitti girgiraawee garaan na dadhabee itti seeneetiin assalaamu alaikum jee jara san xiqqoo qabbaneessee jarri sun akkasitti dhiifama gaafattee dagalchine. Rakkoon amma ati yoo aarte nama hedduu kasii waliin aaruu jira. Yoo ati gammadde nama hedduu kasii hojii gammaduu jira. Ati jechuun haa jaalannu haa jibbinu arraan tana hawaasni kas jibburra kasii jaalatutu hedduu jira. Kana hubadhu haadha faatee. Namas jibburra namas jaalatutu hedduu jira. Kana beeki. Ashittis nama isii jibburra nama jaalatutu hedduu jira. Arraan tana wanni tokko kasini siin jedhu garuu eega dubbii manguddumaan kanatti keessan bakka manguddummaa ilaalla. Namni isiittiin isiidhaan waa ji'i sun yoo gad bahees gad bahuu baatees wanni inni nu jijjiiru hin jiru. Wanni nurraa hir'isuus hin jiru. Ta'irraa ol aantummoo ta'irra caaltummoo ta'ati arraan tana rabbiif jecha osoo si hadheessitu osoo si gubduu osoo garaa si nyaattuu osoo coraa si nyaattuu osoo ibsi jibbisiistuu yoo ati arraan tana gararraa buqqistee hadhooytee dhiifama gootee rabbiif jecha sii dhiise rabbi si haa dhiisu yoo jetteen wallaahi darajaan ta'e kanaa ol rabbi biratti illee guddataa jechuudha. Ati rasuula irraan caaltu alayhi salaatu wassalaam. Ati ambiyoota irraan caaltu. Ambiyoonni rabbii ni arrafaman. Isin falfaltoota jaaniin rasuula rabbiitiin. Ati nama falfalaadha jaaniin walciyaadu billah haasha lillah. Ergama rabbiitiin ati nama waa falfaluu jaaniin ati maraataadha jaaniin wa innaka la saahir wa innaka la majnuun atiin kun maraataadha jaaniin rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam
takkaa maqaan isaa tuqamuudhaaf rasuulli aareen beeku yoo diinaan rabbii tuqame malee yoo qur'aanii rabbii karaan rabbii haqni rabbii tuqame malee takkaa lubbuu isaaniitiif nama tokko aluunaa bahaa jaaniin beekan kan hin siidhaamu jechuudha. Arraan tana ati yoo obsite irra dabarteef intalti tuni obboleettii tee tasarra xiqqooti je'itii yaadaan akkan iyyaa kiyyatti obboleettii tee tasarra xiqqoo waggaa tokkoon illee taatu sirra xiqqaatti je'itiin dhiyaata akka nama tokkotti. Atiin tun isiidhaaf akka obboleettii guddoo taatee dogoggora isii akka haadhatti baadhattee fi obsitee fi yoo jaalalaan injifatte yoo obsaan injifatte obboleettii tee tana boru guddatti boru isiinis sadarkaa bareedaa geessi dogoggora isii kanarraa barattee yoo simiitee jiraatte karaa saniin yoo fixin irra caalaadha malee nama isiin isii si arrabsisan nama takka isii waaji'in san baasii jechuun xiqqashoo karaa nutti jabeessa karaa nutti ulfeessa rabbiif jecha yoo ati gararra aboo hawaanaan je'isan ilaa guyyaa qiyaamattu waan dhiifama godhee fi rabbiin dhiifama haa godhuuf yoo jette irra si caala malee karaa kanaan yoo deemne narraa miidhamta namni sunillee sirraa miidhama atilleen miidhamu namni sunillee miidhamu hin jaalannu namni sunillee ija hawaasaa keessa seenee miidhamu hin jaalannu namtichi sun dhiira ta'us dubartii taatus namni isitti waa hime sun rabbuma qofaatu beeka rabbi haa dhiisuuf jettee yoo dhiste cubbuu teete dabarteetii fi ta dhuftullee rabbi akkasii dhiisu rabbi sii kadhannamti. Ani tana siidhaamuu barbaada wayyoomi ulfaadhu habajami rabbi subhaanahu wa ta'aalaa didii teenya tan dabartee fi ta dhuftullee rabbi nu haa dhiisu. Fakkeenya gaarii takka har'a rabbiin hawaasa kana keessatti beekamtii sii kannee jira haadha faatee jaalattuu jibbitus haqa daleeydus haqa dalaguu baattus haqa irra jiraattus haqa irra jiraachuu baattus karaa rabbi irra jiraattus karaa rabbi irra jiraachuu baattus siituu beeka. Har'a rabbiin hawaasa kana keessatti maqaa kee beekamtii godhee guddisee jira. Har'a nama sirraa waa baratuu jira. Jisa araba qosa digartee namni keenyatti bu'aara. Doonummaan ati qabattee fi onnummaan dubbattu uummata bira moo'ite gubbaarra rabbiin si jaalate hangaaf immoo abbaatti tuqata atillee itti tuqachuun dirqama keetii beekadhu. Dhaggeeffadhaa qajeelutti. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Maalli isinii muu deemseen namichi tokko Liwus Aandiruun jaama nama Jarmanii koomedii beekamaadha. Duratti asoo koomediin ta'een dura gandoon dani dhaqaanii taphataa nama hawaasa kanaa wajji waan fedhe asoo enjoy godha. Eega beekamtii hirkate immoo dhukachuu eegale. Hai Luis gaafa kaanuu akkatti uummata keessatti deemtaa. Arramoo eega beekamtii hirkattee addunyaan si beeytee warri biyyateeti Jarman guutuu si beeyte. Ati maaliif uummata dhukachuu eegaltee janiin? Bar xalayaa adiidhaan ta'e waa lamaan na dhibe jedhe xalayaa adii beeytanii bar xalayaa adiidhaan ta'e hojiin tiyya xiqqoon tun akkana beekamteetiin namni na jaalatee qofluus dhuufullee dhuufuun tiyyalee na jootu jee namoonni daatu itti gammada. Duuba xalayaa adii tana namni adii tana harkaa yoo gartee laal cilee xiqqishoo takka kana walakkaatu hixeen hojii tiyya dila tanan harkanii gurraattiisanii mul'ataa jee. Kanaafin yaa rabbii kiyya waaniin gartee guddoo dalage adii tanarraa adii tijinarraan balleessini bikka gurraatti cilee xiqqoo saniin firraa eeguu rakkachaa jira jee hanguma beekamtii harkattee namni beekamtii qabu tuqaan xiqqoon takka hangas takka maqaa balleessiti saniin firraa sodaadhee tanaan akkanatti tanaan sodaachaa jira jee. Tana jecha namni kalamadaa dubbate maas tana malee maal qabda maaliif akkana rakkattaa janiin wanni kaana rakkise jee. Namni beekamtii argate yoo ismaartii ta'e nama qaruuxee ta'e waa hedduutti fayyadamuu danda'a jee maal faadhaa jennee gaafatan. Addunyaan tun maallaqa baafteeti advartaayisiif gootee dhaadha isaa gootee if kafaltee kaampaaniitii beeksifattii jee. Anammoo hujumatiyyaa fi bashaashaan hawaasa keessatti koomadiin dalaguuni hujitiyyaatu advartaayisii godhee dhaadha isaa uummata keessa na beeksee jee. Eegaan akkana beekame beekamtii xiyya tana kara diinagdee jijjiiruudhaaf laal. Beekamtii tiyya waa lama itti fayyadamuu dandeenya. Takka I just change it to the business, I just close to the God. Kara maallaqaa jijjiirachuun danda'a,
خرا إني قاعد جا خرب بيخيل تلي تدعشون دندجة يونين كرا بيزنس هذا جيرة بكم تيجي ترتيب كبده هنقومان وما تخيز بكم كنا ترتيبان أكاتا نبك أيازي بانسن ترتيبا يونين كبده بيزنس جيرون دنديا تلمدا يونين كرا करते if I just go to the church some things to do خرا واقعات خرا بيتلي تدعشون دندجة خير الدلقوس يونين دلله تين ترفاوا يونين واقعد دادله جنتان تركشوا دندجة جنة ساسم بانا بكدوا تنايش جيزة دنديتي أركض دنديتي تناخيستي واسدين سير كجرا تكدورا أت وركا أدي تناخيستي يوتشلين ستوته دلقان سنين وبلغنا مسين بكم تيوان كبدني في سيدو في بكدو مالك جماعة نام كاوي كدو وام بكم تي كبدني في سيدو جولين تيجتم بكم تودا وان سنجال دو في سيدو في سلات الكاشا करते गंदा कैसा आज मौला रब सुतू भी दगा दर बुता दे अब्बा ने कहा सुंदुफ अब्बा ने कहा सुंदुफ उस्ताद ने किया खबर जमान उस्ताद मसाले ने सुंदुफ वो बका बड़ा ربي نسني خلنا بكم تير كتني ورقة أديدا چيله غراتي سنمني چيله غراتي سمله ديلا سن دله دكان أركوتي إفه جتون تكدر كم تلمدا أكنا مشي سنجا لويس أندرونجا سنتي دندتي ربي نسني خلنا بكم تير تناتي you have to change to the business dah dari sawang gari wagur guru sebab kerja ke media gudat ke TV biwayat show itu dah jijirtani wahed du dan dalagu dan desan يخرى علمي هذا كان مو حديث أستاذ نخي خبر جمال أستاذ زمزان جزءنا ده جيفتو نمر بلما نمر بسدين أوجد داتنا نمر بشنسينا جزء مو نروفي ميديا خزني فايدة به نمكم شانكم تربات تايل على خير ربي تلا علمي له تلا قدن ديسني بيزنس اللي إرد دلقة شو دن ديسن ثنا برخوتا كوبا كنا كبادا لما بليتي دياتين دبوا شو ديما سرين رجع فدا ما رجع فدا أنا كنا جولة تو كنا سيد نور ميتي شنطة ميتوربا رجع فدا سينماتي أولا تو كم بيرها بيتي أورا بادية تجرا كينيا دي منا أورا مقالة نسينا دا مقالة تينغلي تريدا كندام زاك نفات تينغلي مالي بادية تينغلي ده كتير ديني أولا كينيو كونه جولة هدو كمان أولا كلامين كنا والله نيتي بيجون عنك دوران من أول ترارسي ترام أيه كنا أرار سوديسن गंदी को गुय्यो वाला किसी और जिबोत है कति जोते तो मिला किन्या थे खून वाला खून इस वाला मंगुद्दों जब दून शेख कतिन जिरतु इफ्रा लालते इफ्राते नहीं तो वर्रा खाना नमे साल अरार सोडा बनी थी चल जानी सयोम नो अरार सन टीरो नो तुम दुब्बतनी सरी मखें जखन दुब्बतनी मारिन दुब्बतनी ये नमे यो आफते दबे हिफते दमनान इफीफे सरी रो नो थी हम बखे से जिर्रा नुतिल قام واسر قام متر تكما ركنا خينا كان مالف تشلفتني متي كان بيتي ور اولاتو ور يابلو والفته غندي يابلو ولولو جرن كان بيتي غوتون كميديا راكن مالي غندي غوتون بك تازياتي بك روزارا اكنتي مغا خينا اما خينا نم يكون نو ما تاجرو مالف غباتني دي ما خينا كان ارار خينا دبن جان كان مالفين كاسي ارانتنا اسيني كان ربي نسين جالناني أستاذ أسفيده أبا أكالي أسفيده وبلين كي نقرته كاسريدا أكا قرته جولة تنجازيرو उनका कैसा नु इम्मा कैसा कर दु बतन मैं इसी नहीं खाना सिलाना नहीं इम्मा खाना दुब्बा चुबाते तुम चल जे तुम दुब्बी जोले होती जे उसे मीडिया डा मिदी खलाफते मुझ जच मखेसा करना तिफाइदमा कौन सा कजंडा ते तिफाइदमा कौन अर्रतनाम फाइदमा तरफ